Warshaan ujummoo pilaastikaa Oromiyaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2007 intarpiraayizii hojii ijaarsa bishaanii fi kaampaanii Golden Trade waliin ta'uun hundaa'ee ujummoo pilaastikaa garaagaraa oomishaa kan jiru yoo ta'u, warshichi maashina haaraa galchuun gosa ujummoo HDP jedhamu oomishuu eegaleera. Jeelli sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastera horataalee mootummaa Dr. Girmaa Amanteen durfamu adeemsa hojii warshichaa daawwateera. Hojii gaggeessaa olaanaan warshaa ujummoo pilaastikaa Oromiyaa obbo Dhugumaa Irreessoo warshichi ujummoowwan pilaastikaa garaagaraa tajaajila bishaanii, jallisii fi balfa dhabamsiisuuf oolan oomishee kan dhiyeessaa jiru ta'uu himanii hanqina galteewwaniin humna guutuun oomishaa kan hin jirre ta'uu himaniiru. Bu'uuraaleen gurguddaan kan dhiyeessii meeshaa alaa hundi isaatu galtee biyya alaati. Biyya keessaa wanti nuti itti fayyadamnu elektirikii fi bishaan qofa. Kana ala hundi alaa gala. Kanarraa kan ka'e yeroodhaa yerootti haalli dhiyeessii meeshaalee biyya alaa kun rakkoo mataasaa danda'e qabaataa waan jiruuf amma ta'e wanti irratti amma humna guutuutiin hojjetu irratti xiqqoo gadi bu'eera. Adeemsa hojii warshichaa kan daawwatan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastera horataalee mootummaa Dr. Girmaa Amantee mootummaan misoomni bishaanii furtuu waan hundaa ta'uu hubachuun xiyyeeffannoon hojjechaa kan jiru ta'uu eeranii misooma bishaanii milkeessuuf warshichi galteewwan isaaf barbaachisan oomishuun gahee olaanaa qabaachuu dubbataniiru. Galteewwan hojii keenya bishaaniitiif ta'an kan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannoon guddaa irratti kennamee waan jiruuf warshaa lamadha kan jiru. Kanaaf galtee kana kan oomishaa jiran akka Oromiyaatti tokko warshaa ujummoo pilaastikii amma arginu kana, inni lammaffaan warshaa ujummoo sibiilaa kan sulultaatti argamudha. Kanaaf lamaan kana mootummaan naannoo Oromiyaa abbootii qabeenyaa biyya alaa wajjin ta'uudhaan giddugaleessa hojii kanaa misooma bishaanii akka mootummaa naannoo Oromiyaatti Booranas dabalatee iddoowwan biraa gammoojjii irratti hojjetamaa jiraniif kan deemu jechuudha wantoonni kun. Warshichi erga hojii eegalee kaasee fedhii biyya keessa jiru guutuuf ujummoo pilaastikaa adda addaa oomishuu fi ujummoo pilaastikaa erga tajaajilee booda caccabu irra deebiin walitti qabee deebisee oomishuun tajaajilaaf akka oolu taasisuun kan isaan gammachiise ta'us Dr. Girmaa Amantee dubbataniiru. Ka caccabe kan immoo iddoo hojjetametti immoo gatame walitti qabuudhaan deebisee riisaayikil godhee sharafa alaa qusachaa jira jechuu dandeenya warshaan kun. Kanaaf akkuma argitan laayiniin tokko kan achiiti caccabee dhufe sana duratti dhannee ilaalle sana daakanii deebisanii itti fayyadamuudhaan hojiirra oolchaa jiru. Kun sharafa alaa qusachuu duwwaa miti, qabeenya keenya kana sirriitti itti fayyadamuu duwwaa miti. Pilaastikni kun utuu environmentii irratti hafe utuu achi ture dafee dikompoozing godhu naannoo faala biyyeetti jijjiiramu dafee waan ta'eef kanaaf faalama naannoodhaan dhufuu danda'us hambisuu keessatti gahee guddaa taphatee jira kan jedhu kana. Hanqina dhiyeessii warshichi humna guutuun akka hin oomishne taasise furuufis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin qindoominaan kan hojjetamu ta'uu Dr. Girmaa Amantee ibsaniiru. Akkuma istoorii isaanis gallee ilaallee nutti himaa turanii istookiin isaan galteen isaan amma qaban kun kaappaasitii warshaa kanaatiin utuu oomishne ji'a tokko iyyuu nu oomishisuudha. Kanaaf hin qabanii jechuudha. Roo maatiriyaal baay'ee hin qabanii. Kanaaf kaampaanii akka kanaa sharafa alaatiin gargaaruun kaampaanii tokko gargaaruu duwwaa miti jechuudha. Hawaasa rakkoo bishaanii qabu gargaaruudha, naannolee biraa gargaaruudha. Kanaaf har'as akka boordiittis akka kilaasteraattis ilaaluudhaaf kan dhufne hanqina isaanii kana ilaalle qaama mootummaa dhimma ilaalu wajjin mari'annee dhimma sharafa alaa wajjin ol qabatee hanqina isaan qaban sana furuudhaan naannoo Oromiyaa irra darbee dhiyeessii kana naannolee biraatiifis dhiyeessaa jiru waan ta'eef kana cimsanii akka isaan itti fufan gochuudha. Rakkoo bishaan dhugaatii furuuf oomishni ujummoo qofti gahaa miti kan jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastera hawaasummaa fi walitti qabaan boordii warshichaa obbo Abdullakiin Muluu meeshaalee barbaachisan hundaa biyya keessatti oomishuuf mootummaan karoorfatee hojjechaa jiraachuu kaasaniiru. Rakkoo bishaan dhugaatii wajjin wal qabatee fiitingii adda addaa dhabuurraa biyya alaarraa dhufa. Isa kana biyya kanatti bakka buusnee hojjechuu karaa dandeenyuudhaan fiitingii bishaanii adda addaa sababa fiitingii xixiqqaadhaan bishaan dhugaatii ummataaf tajaajila kennuu eegale sababa isaaniitiin kan ciccituu fi ummanni tajaajila bishaan dhugaatii yeroodhaan akka hin argannes kan taasisan asitti oomishuu karaa danda'uun karoora qabatee hojii babal'ifannaatti deemaati kan jiru. Kanarras darbee dhimma paampii assembilii wajjiniin wal qabate paampii ujummoo asitti oomishaman kanaa wajjiniin qofaan isaanii waan fayyadu inna karaa dirreetti bahanu paampii barbaadu jechaadha. Paampiiwwan kana assembil gochuun pilaantii isaa faabrikaa isaa bakka warshaa isaa asumatti dhaabuun hin danda'ama waan ta'eef naannoo kanarrattis wanna jiru babal'ifannaadhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jira.
Warshichi gosa ujummoo PVC waggaatti toonii 5,000 fi ujummoo gosa HDP toonii 6,000 oomishuuf humna kan qabudha.